kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota VTV kun qophii keessummaa VTV keenyaati. Qophii keessummaa VTV keenyaan egaa keessummoota adda addaa as istiidiyoo keenyatti affeerrachuudhaan isaan waliin turtii bareedaa taasisna. Har'as keessummaa tokko as istiidiyoo keenyatti affeerrannee jirra. Keessummaan keenya guyyaa har'aa egaa barreessaa cimaa dargaggoota baay'eedhaaf fakkeenya ta'uu danda'u dargaggoo Baayisaa Bulbulaa jedhama. Nutis egaa isa istiidiyoo keenyatti affeerrachuudhaan isa waliin turtii kan taasisnu ta'a jechuudha. Isinirraa kan eegamu haga xumura qophii keenyaatti nu daawwachaa nu waliin turtii taasisuudha jechuudha. Qophicha waliin kan isin waliin turtii taasisu ana Ayyaamtuu Baacaa ogeessota istiidiyoo hunda waliin ta'uudhaan nu waliin tura. Ture baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegdan. Jalqabarraa haa kaanuuti mee haalli bakki dhaloota kee kan dhalatte aanaa Qaaqii ganda Abbuu Looyyaatti akka ta'edha odeeffannoo kan nuti qabnu. Mee haalli guddina kee maal fakkaata ture mee? Haalli guddina kiyyaa akkuma nama kamuu namni kamiyyuu baadiyyaatti dhalata almost gaayyoo amman ta'in malee jechuudha wadetananii. Ani baadiyyaatti dhaladhee ganda qotee bulaa keessatti horii eegaa loon tiksaa akkasumas immoo bishaan waraabaa waan hedduu dabarsinee jechuudha. Waan ijoollummaan qabdu waan baadiyyaan qabdu asheeta afaan nyaachaa dabarsinee jechuudha. Egaa ati barreessaadha. Mee yeroo sanaa kaasteet immoo kan ati barreessuu jalqabde yookiis amma ergi guddateet immoo yeroo sanayyuu ni yaalta ture mee ati barreessuu kana? Durumayyuu nan shaakalaa obboleessi keenya ni barreessa. Oliyaad Bulbulaa jedhama. Kutaa sadiitti walalooni birraan barii dhuftee koora isaa fe'atee galaa qopheeffatee jedhu sun hin jirti. Gaafsa walaloo sanaan kitaabarraa dubbisa. Barsiisan carranaa kenne jechuudha. Yeroo sana namni daree hundi guutuun yeroo san xiqqaadha. Haamilee naadhe. Sanirraa kaasee hiriira irratti bari nan qopheessan ture jechuudha. Keessattuu sirboota eebbisaa addunyaa fa'aa gara walalootti jijjiiree sirboota Qamar Yuusuf gara walalootti jijjiireen akka walaloo ofii barreessitan dubbisaa jechuudha. Sanarraa kee walaloon akkamitti akka walitti galaa dhufe achirraa hubadhee achirraa barreessuu eegalee. Mana barumsaatti illee egaa gumiiwwan adda addaa keessatti hirmaachaa turte jechuudha. Dhugaadha. Tole egaa haa ta'u baay'isaanii ni taphataa ni haasa'aa odeeffannoo jedhu qabna. Hagam dhugaadha mee kun? Ana egaa isa sana warrumti na hojii ragaa ba'uu danda'a. Almost garuu keessa kiyyatti yeroo hundaa kolfaaf gammachuudha wanti natti dhaga'amu jechuudha. Wanti tokkollee yoo na haarse dafeetoo narraa yoo deeme booda yeroo hundaa kolfaa ta'uun barbaada. Nama natti dhiyaatetti yeruma sana automaatikaalii walitti dhiyaadha jechuudha. Hiriyoonni kee egaa yoo si biratti gadduu hin danda'amu jechuudha. Hin gaddoon. Egaa yeroo baay'ee baay'isaanii karaa inni irra deddeebi'ee deemee jalaa badaa. Yeroo baay'ee jalaa badee rakkataa. Kun hagam dhugaadha. Akkamitti jalaa badaa irra deddeebitee deemtee karaa daandiin si jalaa badaa. Karaa akkamitti la? Daandii fakkeenyaaf amma bakka tokko deemtee yeroo biraa deemuuf yeroo jettu bakki sun ni hirraanfatta. Jechuun Adaamaa kana keessatti yeroo baay'ee wanti akkasii kan nama mudatu fakkeenyaaf amma hiriyaa kiyyaa hirkoo nugusee wajjin bakka tokko yoo deemnu automaatikaalii annee irraanfadha guyyaa lammaffaa irratti iddoo isaa jechuudha. Teeshiin godhee kan deemu sababni isaa yeroo baay'ee gaafa taaksiidhaan deemu achi keessa taa'ee walaloo barreessa. Noormaalii bakka ga'uu qabu sanan gaha malee iddoodhaaf daarekshinii sana wanni jechaan deemu jechuudha. Achi keessatti walaloo barreessaa waan deemuuf iddoo sannan irraanfadha jechuudha. Ga'uu qofa malee bakka mi'a akka dhufe bakka mi'a akka hin achi ga'e beeku jechuudha. Yaanni kee bakkuma jirtutti barreeffama faana kan walii fedhaa jechuudha. Sirri. Ayyee hin soomne hiriyoonni keessa dhugaa ma dubbatan jechuudha. Dhugaa. Tole haa ta'u inni kan biraan maa inni mudannoo addaa wayii qabda. Mudannoon sun egaa yeroo mooraa barattanitti mana namaa turtanii hiriyaa kee waliin jechuudha. Mana namaa turtanii yeroo mooraatti deebi'uuf jettanii mooraan sin jalaa cufamee wanti ta'e tokko uumameera. Maal ture mee? Yeroo isaa wanti ture beektaa achi gadi baanee mooraa keessaa gadi baanee sa'aatiin isaa barfateera. Sa'aatii lamaa booda seenuu hin danda'amu. Nu immoo sa'a lamaa booda walakkaa booda gaafa dhufnu hin seentannu jedhan. Hin seentannu jennaan takkaa nu maraarsiifataniiru. Yoo nuti deebine naannawa dallaa sanaa kan jiru namoota hangi gochuu danda'a kana jira. Yoo nuti gadi qajeellu duubaan waamee koottaa nu jedhe jechuudha. Sanaa booda ol seennee araan dhaabbattaa nu jedhan dafteen seentoomu nu jedhan. Sanaa booda nu jilbiifachiisanii gurra keenya akkasitti nu qabsiisan. Akka raachaa nu taphachiisanii jechuudha amma iddoo wanni geenyutti. Isa kana dhabuu danda'u nama mudatu. Seensisanii mooraa? Kadhannee nu seensisan. Seensisan. Egaa dhugaa ture jechuudha. Dhugaadha. Hayyaa haa ta'u mee sirba baay'ee jaallatta. Dhugaadha miti? Dhugaadha.
Kanaafiyyuu mee sirba jaallatu tokko sagaleedhaan nu yaalta. Maaliif sagalee kan hin danda'u akka waan taaree uummata Nu yaalte sirba dhaggeeffachuus ni jaallatta. Sirbaan jaalladhu keessaa sirba Daawitee Mokonnon an dhufeen jira maalumaa yaantaaloo as bahii koomii. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya nuti sigaa sirbuma kana dhumarratti kan isin affeerru ta'a jechuudha. Mee gara kitaabaatti deebinu amma waa'ee kiyaasofneerra ammoo gara kitaabaatti deebinu. Egaa baay'isaan barataa yuunivarsiitiiti akkasumas illee kitaabota lama jalqaba irratti kuusaa walaloo ammoo asoosama barreessitee jirta. Mee barumsaa fi barreessuu kana akkamitti wal faana deemsisaa jirta? Mee daawwattoota keenya dargaggoota hedduuf illee barumsa ta'uu waan danda'uuf jechuudha. Yeroo baay'ee barumsa irratti qofaa xiyyeeffannee yerootti isa kana immoo dhiisnu jira waanuma tokko irratti jechuudha. Garuu ati kana lamaan isaa wal faana deemsisaa jirta waan ta'eef akkamitti wal faana deemsisaa jirtame? Maal seete wanti kun kennaadha. Kennaa sana irratti dandeettii dabalachaa deemta malee si keessa jira ayyaanni isaa si keessa jira jechuudha. Ayyaanichi isaa sun yeroo hundaa sirraan badu. Fakkeenyaaf amma jara kana lamaan wal bira deemsisuu caalayyuu yeroo daree keessa taa'ee waan kana gochaa oolu jira jechuudha. Yeroo barsiisaan waan sana itti barsiisu hin dhaggeeffanne otoo hin dhaggeeffatiin galaa jechuudha. Narra garagalaa nan barreessaa. Isan barreessisan ammoo inumaa yerootti laabraarii seenee gaaf tokko maalan teessite halkan naannoo sa'a 8tti hanga dhumaan luukishan mujjaan barreesse garuu bariisa qorumsatu jira homaa gochuu hin dandeenye jechuudha. Inni kun maal irraa kaasete ayyaantummaa waan sanaa uumamumaan si keessa jira. Barnoonni immoo barnoota ammayyaawaa waan ta'eef sana isa sana ni barattaa jechuudha. Kanaaf jarri kun lamaan inni sun inumaa hirriba see kan inni kun hirriba siif hin kennu jechuudha. Halkan yerootti ka'ee waan kana barreessu jira. Daandiirra akkuma dura siin jedhe yoo daandiirra deemu utuma nama wajjin haasoftu immoo yaadni sun yoo sii dhufe dirqamtii barreessitaa jechuudha. So jara kana lamaan kan wal bira qabee barreessuuf yookaan immoo inni tokko barumsa inni hin jiruuf ayyaantummaa waan sanii waa wajjin wal bira qabee jiruuf jechuudha. Barumsa keerratti dhiibbaa wanta fideeruun qabu egaa qo'achuun jira keessumaa mooraa keessa yeroo barattu ati egaa yuunivarsiitii saayinsii fi teekinooloojii fi Adaamaa akka barattudha. Barachaa jirta. Kanaafiyyuu akkamitti dhiibbaa sirratti hin finne yeroo qo'achuuf yeroo kennuun barbaachisaadha waan ta'eef jechuudha. Dhiibbaa geessisee hin qabu. Noormaali saayidii yoo yerootti kenne malee yeroo hundinuu hin ta'a. Fakkeenyaaf garuu yeroon ani qo'annaadhaaf kan isa irratti isa santu dhufee daangaa darba malee inni kun dhaqee achi dhaquu hin danda'u jechuudha. Maaliif yeroo wanti sun nan qo'adha jedhee deemee too wanni jedhu sana yeroo sana dhiibbaa geessisuu danda'a tarii. Garuu immoo yeroo nan qo'adha jedhetti nan qo'adha yeroon gahaadha yoo itti fayyadaman keessattuu mooraa keessatti daa'ilii waan barbaadan gochuu danda'u waan barbaadan qo'achuu danda'u jechuudha. Kanaaf inumaayyuu gammachuu cimina natti dabale jedhee tayyaada malee wanta dhiibbaa narraan geessisan hin qabu. Kanaafuu lamaan isaa wal bira deemsisanii hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Sirriitti danda'ama sirriitti. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa isinis egaa barumsa guddaa akka irraa argachaa jirtan abdii qabna. Tokko irratti qofaa xiyyeeffannee utuu hin taane wantoota lama wal bira qabnee kennaa keenya adda baafannee hojjechuun akka danda'amu egaa dargaggoo baay'isaarraa barumsa guddaa sirraa argachuu danda'u daawwattoonni keenya jechuudha. Hayyee galatoomii. Mee kitaabni kee inni jalqabaa kuusaa walaloodha. Maal fakkaata ture fudhatamummaa inni hawaasa biratti qabu akkam ture mee? Egaa fiidbaakii namni naa kennu irraa gaafan kee dubbadhu ofii kee dubbachuu baadhus namoonni akka jaalatan natti himaniiru jechuudha. Kitaaba marsaa jalqabaa nan maxxanse nan fixe marsaa lammaffaa akka carraa ta'e irreecha Finfinneetii walirra bu'ee namoonni irreechichi dhufuunsaa baay'ee gammadee otoo hin bitiin hafeef malee gaaficha namoonni kitaabni sun harka geesse hundinuu yaada bareedaa akkan dabalee barreessuuf haamilee natti horaa kan dhufanidha. Jaalatamummaa argatteetti jedheen. Kitaabuma walaloo sana yeroo lama maxxansiste jechuudha. Hayyee kun egaa fudhatamummaa guddaa qabaateedha kan inni mul'isu. Akkasumas illee kitaaba amma gurra abbaa koo jedhamti mata dureen namaa asoosama isaaf illee egaa akka itti barreessituuf inni kaka'umsa guddaa sii ta'eera jedhee yaada. Inni jalqabaa sirriitti kaka'umsa ta'eera. San caala immoo namoonni baay'een akka walaloo fiduutti beekan amma. Marsaa lammaffaa kana normaal sooshaal miidiyaa irratti walaloodha. Isteejii tokko carraan argadhe irratti walaluma asoosamaan namoonni baay'een akkasitti wanni hin jenne garuu immoo barreessee kaa'ee otoo mee wanti kun jedhee too hiriyaa keessatti agarsiisnaan hin ta'a sirriitti dandeessaa itti fufii waan kana gadi bahuu qabaa jedhan bitaan mirgaan jechuudha. So isa kanaafillee bu'uura taateetti jechuudha wanti sun. Kanaaf
akka kiyyaatitti fudhatamummaa argatteetti karaallee banteetti jedhee yaada jechuudha. Meegaa asoosama yeroo darbee magaalaa Duukamitti eebbifametti haa deebinuti. Mee maal fakkaata ture sagantaan achi ture ati akkamitti akka eegdetti argatteettamoo akkam ture mee qophichi? Dhugaa dubbachuuf taanaan akkan eegee olitti nan gammadee miira gammachuu inumaayyuu carraa argadhee dubbadhee too galatama jechuun miirri gammachuu imimmaanii kan guutamedha jechuudha. Akkasitti hin eegne uummanni alaaf keessaan guutee gaafa akkasitti jaalala aartiif qabu kabaja siif qabu sitti agarsiisu boruufillee hojii gaarii akka hojjettuuf kaka'umsa yookaan immoo galmati si akeekaa jechuudha. Kanaaf sagantaa baay'ee bareedaa sagantaa uummanni sun wanti ani hoodhu jedhee kana narraa fudhachuudhaaf goggee dhufeetoo kabaja natti horan akkasumallee na boonsaniiru fi aartiin uummata imaanaa dabalataa natti kennan jechuudha gama biraatiin. Mee qabiyyeen kitaaba sanaa maal fakkaatame maal irratti xiyyeeffata kitaabichi? Kitaabichi waan baay'ee of keessaa qaba. Gurra abbaa koo jedha. Seenaadhuma dhugaati. Seenaadhuma dhugaa barreessee seenaa dhugaa kana garuu waan baay'ee keessa makee jaalala ni qaba, diinagdee ni qaba, hawaasummaa ni qaba, safuuf duudhaa uummanni kun keessa jiraatullee ni qaba. Walumaa galatti seenaa durdurii keenya kaasee hanga ammaatittii fi taateewwan hanga ammaatitti jiran tuttuquu yaaleera jechuudha hanga danda'amaa ta'e kitaaba xiqqoo san keessatti. Hayyeegaa namoonni nuti illee achitti argamnee turre namoonni hedduun irratti argamanii turanii yaada adda addaa kennanii turanii mee amma achitti argamnee yaada namoota tokko tokko irraa fudhanne daawwannee walitti deebina. Idaan falmachuu caalaa callisuunis wal biratti argamuunis nama sodaachisaa hin baga nagaan dhuftan. Yeroon ani barumsa keetti jiru otoo dadhabeen jedhiin halkan ka'ee ati horii yaasini qo'adhu naan jedhee akkan ani barumsa keetti cimee har'a gahu kan na taasiste abbaa koo naa jiraadhu galanni keetti jedhama. Harmee koo maal jedhare siif jechi jiru dhugaa dubbachuuf taanaan waan baay'ee akka nuti guddannuuf akka har'a geenyu akkuma waliigaatiitu akkuma maatiitu bona awaaraan ganna bacaqii keessa halkan walakkaa waraabessa wajjin galatoon jedhetan darbaa. Magaalaa Bulbul. Ani atleet Warqoo Biqilaa jedhama. Ammaan tana ammoo yookaan hojii daldalaa irratti baabana kanaati. Ani weellisaa Erkoo Nuguseetiin jedhama. Kitaaba kana keessatti illee guraalaa ta'ee tanan qopheessa jecha. Barnoota kana yoo baratu baratee ogaa galu akka ijoollee alan taa'u kitaaba isaa qabatee mataa hin qorataa nan aarsu hin dubbatu kana haala gaariidhaan baratee sadarkaa guddaa kanarra ga'ee sadarkaa guddaarra kan ga'e immoo gammachuun guddaa dhala natti agarsiisee natti dhageechise sadarkaa inni irra ga'e kana arguu kiyyaaf baay'ee na gammachiisan jedha baay'ee tokko na gammachiisan jedha ammallee kara fuulduraatti akkanumatti kitaaba isaa kana kassaaqeef ifa naa baasee fi naa guddisee nama guddatu naa ta'u ilmi kiyya kun firri kunillee olii gufuun hin dhahin olii waa tokko hin ta'in hawaasni maroo asitti guyyaarra argaman kun nagaan qe'ee isaanitti naa galan. Qophiin kun qophii bareedaadha. Maaltu bareechisa? Namatu wal bareechisa. Namatu wal bira dhaabbachuu qaba, wal qarqaaruu qaba, harka wal qabuu qaba.
namni tokkuma tokko maallaqa qabaa, tokko sammuu qabaa, tokko immoo irree qabaa, tokko maal qaba. Kana walitti fiduun nu bira jira. Akka inni guddatu, akka inni jijjiiramee biyya jijjiiru immoo kan goosisu numa eebbi har'aa OAN bareedaan tokko ta'ee Oromoo wal bira dhaabbatee, mucaa bira dhaabbatee, dhalli keenya bira dhaabbatee akkasitti fakkoodhaaf kan fudhatamuu qabu. Dadhabbiin kitaaba kana irratti baay'ee ulfaataa fi yeroo dheeraa kan itti fudhateedha. Kitaaba kana yeroo qopheessu baay'isaan barataa ta'eetudha. Qormaata irra ta'e waan baay'ee dadhabbii bu'aa baay'ee hedduu keessa darbe beekte. Even kitaabni kun amma utuu hin taane waxabajjii yeroo darbee bahuu qaba ture. Wanti baay'een haalli baay'een waan mijannee fi sadarkaa kanarra eegee jira. Kitaabni kun kitaaba qulqullina qabullee kitaaba barreessitoonni durii barreessan waliin kan baay'ee walitti siqeenya qabudha. Qulqullinni isaati baay'ee bu'aa baay'ee hedduu keessa dabaree tasuma. Baay'isaa jechaan hiriyaa qofa yoo ta'u hin taane even obboleessa jechuun hin danda'ama. Namoonni illee karaa irratti nu argan obbolaadha nuun jedhanii kan rifatan jecha wal fakkeenya keenya irraa yoo ta'e jecha hanga obbolummaatti hiriyummaan keenya. Mee akkam ture maaltu sitti dhaga'ame? Irra deebiin gammadaa jiranatti fakkaachaa jira yoo ta'u sagantaa qabsa. Kanaaf sitti toleera. Baay'ee natti toleera. Egaa abbaan kee akkaataan itti isaanii ibsan jira. Yeroo barattu barattee yeroo deebitu egaa akka baay'ee dubbisuu jaallattu kaasaniiru. Hiriyyaan keessa egaa akka nama gaarii taatee fi egaa wal fakkaattu immoo dhugumayyuu. Wal fakkaatu Namoonni baay'een nu rakkisaa jiru karaa irratti obbolama inni irra dabarnaa jechuudha. Haa ta'u egaa mee bu'aa ba'iiwwan hedduutu jira kitaaba yeroo barreessanii maal fakkaata ture mee hiriyoota keerraa dhageenyee jirra garuu ati immoo akka barreessaa tokkotti akkamitti dabarsite mee? Kitaaba barreessuun dhugaa dubbachuuf taanaan waan salphaa miti. Tarii kennaa qabaatteedhaaf ni barreessita. Garuu immoo wanti uummatatti gadi baasu kun qulqullina qabaa. Akkami uummata kana ni madaalaa. Uummata kana ni ta'a kan jedhu sun yaaddoo keessa si galchaa jechuudha. Barreessuun akkuma jirutti ta'ee garuu immoo wanti barreessisuun maal fakkaata jennee gaafa laallu sun yaaddoo biraa sitti uumaa jechuudha. Kanaaf kitaaba kana barreessuudhaaf almost waggoota itti fudhadhe jechuun nan danda'a jechuudha. Kana yoo jedhu bu'aa bayii hedduu dhamaatii hedduu qabaata. Garuu immoo gaafa akkasitti firii argatee uummatatti gadi ba'u waan bareedaadha. Baay'ee nama gammachiisa. Hawaasni illee haala gaariitiin kan isaan simatanii kun immoo daran kan nama gammachiisudha. Baay'ee. Baga milkooftee siin jenna gaarra deebinee nutis. Baga walumaan milkoofne milkii walumaani waan ta'eef. Tole haa ta'u mee qaama galateeffattu yoo qabaattee dhumarratti sababiin isaas egaa namoota hedduutu si gargaaruu danda'a hiriyoota kee ta'uu danda'a maatii ta'uu danda'a nama galateeffattuuf carraa si kennine asumaan galateeffachuu dandeessa. Qaamni ani galateeffadhu tokko lama jedhee fixuu hin danda'u. Dhugaa dubbachuuf taanaan kitaaba kana keessa kan jiru namoota hedduudha jechuudha. Dadhabbii namoota ana duukaa dadhabbii namoota hedduutu jira jechuudha. Waaqa uumatti aansee maatii koo akkan ani nama gaarii ta'uuf na gorsaa na guddisan jalqaba irratti galata isaanii fingalchaa jechuudha. Maaliif osoo isaan na jabeessuu baatanii osoo isaan na barsiisuu baatanii wanta uummataaf ta'u kana wanta uummataaf ni taate jedhee qabadhe kana gadi hin baasuun ture jechuudha. Akka waliigalaatti maatii hunda isaanii nan galateeffadha. Keessattuu immoo obboleessa koo Liyaad Bulbulaa yeroo hundumaa obsaa fi garraamummaan isaanii ajaa'iba jechuudha. Ana dursee yaada wanti nani otoo akkana gootee maal ta'a. Hangafa koo garuu akka hiriyaa kootitti yeroo hunda na wajjin kolfaa na wajjin taphata. Na milkeessedha jechuudha. Nama guddaa milkaa'ina kitaaba kana keessatti qabudha jechuudha. Firaa'ol Girmaa Daadhii immoo kitaabni kun akka maxxanu shoora guddaa nama taphatee erga maxxanee boodas immoo sagantaan kun akka bareeduuf yeroo hundaa nama namarraa dhaabne akka yeroo hundaa mana isaatti bi'ee otoo maatii qabu na bira dhufee kottu hin deemna bakka kana deemuu qabna bakka kana deemuu qabna jedhee uummata hunda waliin ga'ee
sagantaan kun akka bareedu san ta'e irra deebiidhaan baay'ee isa galateeffadhaa jechuudha Firaa'ol Girmaa Daadee. Egaa hiriyoonni keessa baay'ee jiru Tolinaan Dirisaa Hirkoo Nugusee dhugaa dubbachuuf taanaan dagachuu hin danda'a waan ta'eef hunda keessanuu sinan galateeffadhaa warri shoora kitaaba kana keessatti baatan hundi keessanuu qooda keessaa qabdu sinuu of beektu lakkaa'ee hin fixu galatoomaa ulfaadhaa sinan jaaladhaa imaana natti hortanii boruufis akka waa hojjedhu uummata kiyyaaf akka waa dalagu na taasistanii galatoomaan siniin jedhaa jechuudha hunda isaaniiti. Toligaa dargaggoo baay'isaa nutis turtiin waliin taasisteef guddaa si galateeffannaa. Kana booddee immoo gaa wantoota haaraa adda addaatiin akka dhuftu abdii guddaa qabna. Nutis egaa akka milkooftu asumaan hawwii keenyaa si ibsuu barbaanna. Galatoomaa warri VTV kana caala cimaa hojjedhaadha. Yoo Rabbi jedhee yoo Waaqni jedhee waliin hojjennaa, waliin jabaannaa, waliin guddannaa abshir jechuu barbaadan gaafata. Galatoomaa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtiin nuti barreessaa Baay'isaa Bulbulaa wajjin taasisne kan hangammaatti daawwattan kana fakkaata ture. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif guddaa isin galateeffachaa torbee keessummaa gara biraa waliin kan walitti deebinu ta'a. Haga torbanitti nagaan nuuf tura. Anu benjira maruma yantado asbaibo. Anu benjira maruma yantado asbaibo. Maluma jetara tegadi patu anu benjira maruma yantado asbaibo.
Maru Maya